Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Stream YRD qullaa seenurra yeroo jalqaba seenu keessattuu viidiyoo haala kamiin irratti taphachiisuu dandeenya ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Akkasuma gidduudhaan sirba adda addaa gaggabaabsinee akkamitti nama affeeruu dandeenya achirratti ka jedhuu fi sirba sana akkamitti achirra galchina ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Chrome keessanirra seentanii Chrome irra streamyard.com jettanii erga seentanii booda xiqqoon irraa isinitti agarsiisa haga seennutti haga bakka viidiyoo itti galchuu seennutti jechuudha. Create new kana fayyadamnee ka jalqaba fayyadamna yeroo baay'ee create broadcast new broadcast ka jedhu kanarra tuqannee mata duree irratti barreeffanna profaayilii keenya irra tuquudhaan recordii fayyadamuu hin qabdanu profaayilii kiyya irra tuqeen mata duree irratti barreeffadha. Kaayyoon keenya haala kamiin viidiyoo irratti taphachiisuu dandeenya StreamYard irratti keessattuu jalqaba yeroo seennu StreamYard duwwaa fudhannee seenurra waan gaggabaabsinee xixiqqeessinee akka inni copyright adda addaa nurratti hin taanetti viidiyoo gaggabaabduu keessattuu yookaan immoo waan akka viidiyoo TikTokii gabaabaa jechuudha kan mallattoo TikTokii ofirraa hin qabne waan akkasii waan bicuu fudhannee galle gaggabaabsinee sakandii 15 faa osoo taphachiifnee baay'ee bareeda. Amma mata duree barreeffadheen jira create broadcast jedheen seena amma mata duree barreeffadhee create broadcast gara studio nagalchaa jechuudha gara live seenuu na deemsisa jechuudha. Sanaan booda maqaa kee barreeffadhaa naan jedha maqaan kiyya barreeffamee jira inter studio tuqadheen gara studio seena. Jalqaba irratti baanarii tuqee baanarii ha barreeffadhu mata duree kiyya ka jala yaa'usan tuqaa sadan tuquudhaan edit godha. Barreeffama irra jiru kana irraa haqeen barreeffama kiyya kan achitti mata duree irratti barreeffadhe sana paste godhadha asitti paste godhadheen sanduuqa jala isaa jirutti right godhadha sanduuqa scroll across the bottom save godhadha sanaan booda amma mata duree kiyya irra haa tuqadhu mata duree kiyya irra yeroon tuqadhe barreeffamni kiyya jala yaa'u eegala asii commenti ilaallaa sila amma baanarii jala deemnee brandii jala deemnee viidiyoo haa galchinu viidiyoo achirratti taphachinu live seenne ammallee qopheeffadhe garuu waa hunda brand ka jedhu kun ni jira brandii ra tuqeen gaddeema video clip ka jedhu kun ni jira video clip jala ida'uu tuqadheen viidiyoo irra galfadha viidiyoon live irratti gidduudhaan nama affeeruu barbaadu akkasuma ittiin seenuu barbaadu yeroo seentanufaa intro keessan osoo galchattanii bareedaadha ida'uu tuqeen my faayilii keessa viidiyoo tokko filadhee dhufee viidiyoo tokko irra galfadha akkamiin taphachiifna isa jedhus ilaaluuf deemaa jirra viidiyoon itti galfataa jira malee ammallee live hin seenne nin qopheeffataa jira waa hunda viidiyoo tokko seensise lammaffaa seensisuu barbaannaan ida'uun tuqa ida'uu tuqeen ammas gara faayilii deemeen faayilii keessaa ammas viidiyoo tokko itti idaadha viidiyoo haga feetan viidiyoo adda addaa osoo taphachiiftanii bareeda viidiyoo haga feetan achi keessa galfattanii qopheeffattu akkasuma StreamYard yeroo emailii jijjiirtan as keessaa ni bada ammas itti daattu jechuudha ammallee viidiyoo lammaffaa seensifataan jira viidiyoo har'a live irratti gidduudhaan nama affeeru sadaffaa barbaannaan ammas sadaffaa ida'uu tuqeen fidee itti galfadha viidiyoo 15 achi keessa kaawwachuu dandeessu amma viidiyoo lama galcheen jira sadaffaan seenaa jira yeroo inni seenee dhume immoo taphachiifnee ilaalla jechuudha waliin viidiyoon sadaffaan seenaa jira viidiyoo kilipii jalatti galfanna fakkeenyaaf kanan taphachiisuu fedha taanaan irran tuqaa jechuudha viidiyoon tuquu live seenuun dura jechuudha irran tuqa livein kiyya akkuma godhameen akka viidiyoon sun taphataa akka live hin fakkaatu maaliif namni yoo xiqqaate daqiiqaa xiqqoo nuuf dhaggeeffata yoo livein sun jalqaba saarra wanni bareedaan irra jiraate jechuudha viidiyoo charra tuqee viidiyoon taphataa jira live garuu hin goone jijjiiruun hin danda'a yoon dhaabsisuu fedhe irruma tuqeen dhaabsisa gochuu kootiin dura jechuudha yoon immoo viidiyoo cinaa ta'e godha livein tuqaa jechuudha yoon dhaabuu fedhe haga fedhe irraa taphachiisee dhaabuu fedhe viidiyoo chumarra tuqeen dhaaba brandii jala deemeen viidiyoo charra tuqaa jechuudha mata duree brandii jedhu jalaan deemee viidiyoo charra tuqa yeroon tuqee ni dhaabata jijjiiruu feenaan kaanittan jijjiira ka jallaarran tuqa yeroo irra tuqne ni taphata yeroo ammas yoo deebinee yeroo lammaffaaf irra tuqne ni dhaabata irra tuqee amma dhaabate ammas deebisee irra tuqnaan ni taphata jijjiiruu feenaan achumatti ka jalaarra tuqa ka jalaa immoo taphachuu jalqaba ka biraa jechuudha saatiin fedhe irra tuqeen dhaaba saatiin fedhe irra tuqeen eegalchiisaa jechuudha viidiyoocha waa takka rakkina hin qabu sanaan booda erga viidiyoocha taphachuu jalqabee go live ka jedhu kana tuqeen erga namni naasee seenee viidiyoocha dhaaba yoon barbaade kalara jijjiiruu waan adda addaa
Viidiyoo haala salphaa ta'een akkasitti itti galfanne viidiyoo barbaanne yeroo barbaannetti StreamYard irratti viidiyoo barbaanne viidiyoo copyright hin qabne fa'aa osoo taphachiiftanii bareeda yookaan immoo gaggabaabsitanii xiqqeessitanii taphachiiftanii bareeda. Viidiyoo barbaadan gaggabaabsitanii walittiitu viidiyoo nama tokkorraa sakandii 15 fudhachuun eeyyamamaadha. Sakandii 15 xiqqeessitanii fayyadamtu yoo copyright ta'es rakkina hin qabu booda murtanii keessaa baaftu waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan StreamYard keessan babbareeffadhaa laayivii bareedaa seenaan isiniin jedhaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun mallattoo beelii kanarra tuuttanii ol ka jedhurra kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechaa haga barnoota ittaanuu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.